Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channelii keenya. Egaa guyyaa har'aa kanas odeeffannoo teekinooloojii baay'ee ajaa'ibaa fi isin fayyadu tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti appilikeeshinii tokko Play Store irraa install goonee bilbila keenya irratti egaa appilikeeshiniin sun tasa dogongorree ta'uu danda'a yookiin ammoo osoo hin barbaadin bilbila keenya irraa balleessinee lammata deebinee application install gochuudhaaf yoo yaallu install nuuf hin ta'u yookiin application sun guutumaan guututti permanently nu jalaa badee jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti application kana akkamitti akka yeroo feenetti install godhannu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa haala itti fayyadama isaa TV akkamitti akka deebistan kan suuta tokkoon isaa waan isiniif himu viidiyoo kana hanga baay'ee waan isin fayyaduu fi baay'ee murteessaa waan ta'eef hanga xumuraatti ilaaluu akka hin daganne isiniin jedha. Egaa gama barumsa keenya guyyaa har'aa isin dabarsu. Egaa hordoftoota koo barumsi keenya guyyaa har'aa fakkeenyaaf amma appilikeeshinii tokko Play Store irraa buusnee namoonni hedduun akkuma ni beektan ta'a appilikeeshinii Play Store irraa buustan jechuudha. Play Store fayyadamtanii buustanii appilikeeshinii tokko Play Store irraa buusneetiin erga buusnee fayyadamaa osoo jirru tarii appilikeeshinii san fayyadamuu osoo hin fedhin yookiin balleessuu fedhee ispeesiin jalaa guutuu danda'a yookiin appilikeeshinii san dhaqsuu feeneetiin balleessinaa haa ta'u wantuma ta'illee ta'u balleessinee jechuudha. Inni lammaffaa ammoo appilikeeshinii fakkeenyaaf appilikeeshinii Play Store irraa buusne fakkeenyaaf amma Facebook Lite kana Play Store irraa hin buusee isa kana namaaf erguu yoo fedhe extenderii fayyadamee qofan namaaf erguu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii Play Store irraa bu'ee waan ta'eef jechuun faayil maanajarii keessaa hin argadhu. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti ammoo akkamitti appilikeeshinii feene yoo feene bultooziidhaan yoo feene teelegiraamiidhaan namaaf erguu fi waatsaappiidhaanis erguu dandeenya jechuudha. Egaa jalqaba wanta kana gochuudhaaf appilikeeshinii isa kan isin barbaachisa jechuudha. Maqaan isaa iskiriinirratti isiniif barreessaa APK extractor jedhama. Egaa isinitti mul'atanii abdii qabaa isa kana appilikeeshinii kana Play Store irraa argattu free dha jechuudha. Dabalataanis Telegram channel koo irra isiniif ka'a. Telegram channel koo irra seentanii sikkoo appitanii search gootan isa isiniif dhufuusan achirratti isiniif hin fi'a jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana Play Store irraa ni buufattanii appilikeeshinii free dha Play Store irraa ni argattu. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana keessa mee seeneen haala itti fayyadama isaa tokkoon tokko isaa isin agarsiisa. Amma sanga xumuraan faana turu akka hin daganne isin jedha. Akkuma appilikeeshinii kana install gootanii Play Store irraa akkuma buufattanii appilikeeshinii baay'ee meegaabaayitii xiqqoodha. Meegaabaayitii 3-4 natti fakkaate. Egaa akkuma install gootanii yoo keessa seentan waan akkana isiniif fide jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee salphaa fi haalli itti fayyadama isaa baay'ee salphaa ta'edha. Egaa yeroo keessa seentanii jettan permission yookiin heeyyama isin gaafachuu danda'a. Heeyyama kennitan jechuudha. Egaa akkuma argitan keessa yoo seentan waan baay'ee appilikeeshinii waan baay'ee nama dhibu miti. Kun appilikeeshiniiwwan bilbila keessan irra jiran load godhee isiniif fide jechuudha. Egaa isin tuqaa sadan gama gubbaa kana tuqaniitiin isinitti mul'atanii abdiin qabaa isa kana si'a tokko tuqxaniitiin show isa afraffaa show install apps kan jedhu kana tuqxanii appilikeeshiniiwwan Play Store irraa buufattan isiniif fide yookiin install gootan isiniif fide jedhee isa sarara paartisan. Egaa akkuma appilikeeshiniiwwan kana isiniif fideen appilikeeshinii as keessaa akka isin jalaa baduu hin feene yookiin yeroo biraatiif itti fayyadamuu feetan ammaaf balleessuu feetan filattan jechuudha. Egaa mee ammaan as keessa appilikeeshinii tokko kan faayil maanajarii keessa hin jirre tokko search godheen haa yaalu. Mee amma fakkeenyaaf appilikeeshinii isa kana Play Store irraa buusee garuu amma balleessuuf hin fedhe yookiin space inni jalaa qabee waan balleessuuf fedhe yeroo biroo hin argatu jechuudha yookiin Play Store irraa malee buusuu hin danda'u jechuudha. Egaa mee amma appilikeeshinii kana faayil maanajarii keessa seenneetiin ilaallee jechuudha. Meeskii isin amma fakkeenyaaf search haa godhu. Isa kana jechuudha maqaan isaa isa kana appilikeeshinii kana faayil maanajarii keessa hin jiru jechuudha. An amma yoon asii install godhee jedhee yookiin isa app install kanneen keessaa yoon balleessa jedhe yeroo biraa Play Store irraa malee argadhu yookiin yeroo fedhetiin argadhu Wi-Fi fayyadamu yookiin online ta'u malee jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana keessa seeneetiin yeroo fedhetti akka install godhu yookiin faayila keessatti akkamitti akka faayil maanajarii keessa kaa'u isin agarsiisa. Egaa as keessa appilikeeshiniiwwan hunda keessa isiniif fida hunda isaa isiniif fida. Isin as bira dhuftanii isa tuqaa sadan gama harka mirgaa kana tuqxaniitiin akkuma tuqxanii asitti extract jedhee isiniif fide jechuudha. Egaa asitti details isaa yookiin properties isiniif fide jechuudha.
jirtan version isaa unaan megabyte isaatii fi waan tokko isin fide jechuudha. Erga isin jala kanatti extract kan jedhu kanatti tokko kan jechuudha. Egaa extracting app jedhee jala kanatti extract successful jedhee save isiniif godhee jira isin jedhee jechuudha. Egaa as keessa baataniitiin amma file manager keessa seenume file manager keessa seeneen mee amma file manager keessa seeneen ammas deebi'een ilaalee jechuudha. Egaa device storage keessa seentaniitiin isa folderii haaraa as keessatti isiniif dhuuma file manager keessan keessatti apk extractor jedhee folderii haaraa isiniif uuma. Egaa as keessa yoon seenee jedhe egaa akkuma argitan isa kana jechuudha. Isa application ammaan isa extract godhe kana jechuudha. Details isaa ilaaltan akkuma argitan saalama application 56 pm dha. Ammaan extract godhe kana file manager keessa naaf seenee jira. Yoo fedhen achiin balleessee asiisaa natti toletti install godhadha jechuudha yeroo natti toletti. Egaa wanta kana yoo feetan application kana yoo fedhen telegram yoo fedhen email yoo fedhen whatsapp dhaan namaaf erguun ni danda'a jechuudha. Egaa waan baay'ee application baay'ee ajaa'ibaati. Rakkoo namoota hedduu ni fura jedheen abdii qaba. Egaa application guyyaara isin qabadhe dhufeessa kana turre hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jedha. Bye bye.